Justice for Oromo agents! Justice for Oromo agents! Justice for Oromo students! Justice for Oromo students! Justice for Oromia! Justice for Oromia! Justice for Oromia! Justice for Sidama! Justice for Sidama! Justice for Walaita! Justice for Walaita! Justice for Walaita! Justice for Walaita! Freedom! Yes! Freedom! Yes! Freedom! Yes! Freedom! Yes! Freedom! Yes! Freedom! Yes! Dictatorship! No! Dictatorship! No! Dictatorship! No! Dictatorship! No! Freedom! Yes! Freedom! Yes! Peace! Yes! Peace! Yes! Peace! Yes! Democracy! Yes! Democracy! Yes! Democracy! Yes! We need justice! We need justice! We need justice! We need justice! We need freedom! Freedom! We need freedom! We need justice! We need democracy! Without freedom! Without freedom! No peace! Without justice! No peace! Here Oromosa demanding justice! We demand justice! We demand justice! We demand freedom! We demand freedom! We demand peace! We demand democracy! Dictatorship no! Dictatorship no! Killing is no! Killing is no! Free all Oromo political prisoners! 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 Without representation! Without representation! No election! No election! Without representation! Without representation! No election! No election! Without representation! Without representation! No election! No election! Oromia shall be free! Oromia will be free! Oromia shall be free! Oromia shall be free! Oromia shall be free! Oromia shall be free! Freedom! Yes! Yes! Freedom! Yes! Freedom! Yes! Freedom! Yes! Justice! Yes! Justice! Yes! Justice! Yes! Justice! Yes! Peace! Yes! Peace! Yes! Democracy! Yes! Democracy! Yes! Dictatorship! No! Dictatorship! No! Dictatorship! No! Killing! No! Killing! No! Imprisoning! No! Imprisoning! No! Torture! No! Torture! No! Torture! No! Killing is burning houses! Burning houses! Raping! Raping! No! 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 Raping! No! No! Dictatorship! No! Dictatorship! No! Freedom! Yes! Yes! Freedom! Yes! Freedom! Yes! Freedom! Yes! Freedom! Oromia shall be free! Oromia shall be free! Oromia shall be free! Justice! Demand! Justice! Demand! waggoota 150 erga sirna naftanyaa sirna milinichin cabeerraa kaasee guyyaa harkaa fi harmi haadha Oromoo fi abbaa Oromoo muramirraa kaasee
Oromoon gabrummaa jalatti akka fufe eenyu jenne beeka. Haqa qabnu dhugaa jirtu awwaaluudhaaf yeroo wiqqifatan ammoo waggaa 150 booda cadhifnee ofitti ilaalu. Hanga fedhan hanga barbaadan jirgoo kafalanii dirqisiisanii hiriiras yoo baasan gaaffiin Oromoo hiriira kijibaa bahuun gaaffiin Oromoo harka dhayuun gaaffiin Oromoo suuraa Abiyyi baatanii Itoophiyaa guutuu keessa naanna'uudhaan hin deebi'u. Gaaffiin Oromoo kan deebi'u yoo Oromoon eessatti abbaa biyya isaa ta'edha. Gaaffiin Oromoo kan deebi'u yoo haati Oromoo eessii irratti kabajamteedha. Gaaffiin Oromoo kan deebi'u yoo qarree fi qeerroon Oromoo barumsa isaanii nagaan baratanii galanidha. Gaaffiin Oromoo kan deebi'u Oromoon akka Oromootti waan barbaadu dubbatee isaa irratti waan fedhu dalagatee alagaa jalaa ba'ee ajaja namaatiin osoo hin taane ofii isaatiif waan isaa ta'u guyyaa murteeffate qofaadha. Kanaan ala natu sii beeka, natu sii arga, natu sirra hayyuudha jedhuudhaan hawwan keenya gudeedaa, abbootii keenya hidhaa, qeerroo keenya ajjeesaa, hayyoota keenya hidhaa, hanga yoomiittoo hiriira dirqiidhaan baasaa addunyaan na deeggarti. Ummanni na wajjin jira jedhanii hiriira kijibaa yaamuun hin danda'amu. Hiriirri biyya keessa godhamaa jiru hiriira kijibaa akka ta'e guyyaa har'aaf barattoota dirqiidhaan baasanii konkolaatatti fe'anii yeroo gara aanaa Calanqoo aanaa meettaa magaalaa Calanqootti Harargee baatti yeroo deeman konkolaataan garagaltee barattoonni 52 ol dhumatan. Barattoota dhumatan kanaaf yeroo hiriira sanarraa ba'an bulchaan aanaa maal jedhee ergaa dabarse? Oromoo dhageeffadhu. Hiriirri aanaa meettaa magaalaa Calanqoo keessatti gaggeeffame osoo rakkoon tokko hin dhalatin nagaan jalqabee nagaan xumuramee jedhe. Bilchiginnaadhaaf dhiigni ilmaan Oromoo wareegamni ijoollee 52 isaaniif dantaa isaaniitii miti. Haadha Oromootiif garuu gadaamessa isiittu hadha rakkoo keessa seena. Gadaamessa isiittu dhalciniiname abbaa Oromootiif ilma isaa akka boruu bilisummaas na baasa jedhee eeggatu gawaan meeqaaf abdatu hiriira kijibaa irratti dhabe. Ilmaan dhumatan Oromoo hadha akkamii yaadata? Haacaaluu Hundeessaa bilisummaadhaaf wareegame. Hadha ijoolleen hiriira hin taaneef wareegaman kana boo Oromoon akkamiin yaadata? Mootummaa irra dhumatan jennamoo? Hayyoota keenya hidhaa baasuudhaaf dhumatan jennamoo? Bilisummaadhaaf dhumatan jenna. Maal jennee barreessina? Maal jennee saba keenya himna? Maal jennee seenaa keessatti kenna? Kuni gaafii ulfaata haatis abbaanis ilmisii waan ta'eef hin ta'in dirqamee manaa bahee gabrummaa jalatti kufu mootummaa gabroonfataa ofirra kaa'uudhaaf osoo karaa deeman karaa irratti hafan. Oromoon haqa qaba, Oromoon dhugaa qaba. Yoomillee taanaan hanga nama tokkoon lamaan illee Oromiyaa keessatti Oromoo hunda fixanii amnutti hanga qeerroon Oromoo kan bilisummaa saba isaa barbaadu, kan bilisummaa qe'ee isaatti arguu barbaadu, kan haadhaa fi abbaan isaa kabajamanii jiraatan arguu barbaadu tokko lama jirutti kaayyoon nafxanyaa sirni nafxanyaa deebi'ee Oromoo irratti inuma hidda hin magarfanne. Nafxanyoonni qurxii beekaaf Oromoon qeerroo qubee jenereeshinii uumee jira. Qubee jenereeshinii biyya keessa jirtaniin waan takka isinii dhaama. Yeroo dabre guyyaa qubee Abaacaa jijjiiranii gara Laagaamaa deebisan kitaaba isaa gubaa jenna. Yeroo manni barumsaa baname mootummaan yoo san hollateeti kitaaba sana walitti guure. Amma ammoo kitaaba seenaa kan seenaa Oromoo keessaa haqan kan calii Calanqoo keessaa baasan kan harma muraa aanolee keessa hin jirre seenaa kijibaa Oromoo barsiisuudhaan Oromoo bilisoomne jechuun danda'ama? Guyyaa har'aaf hooggantoonni keenya hayyoonni keenya mana hidhaa ta'anii ofii hidhamanii nuuf qabsaayan. Har'a guyyaa 7ffaa irra jiru garaa beelaa, guyyaa 7ffaa irra jiru garaa dheebuu. Yaa Oromoo mee
salphaa miti guyyaa sadii isin soommana. Eenyu namni guyyaa sadii soommanuu danda'u? Yoo isaan du'an badii dhufuuf galtee biyya sana galtuuf kan itti gaafatamu Abiy Ahmedii fi mootummaa Biltsiginnaa ofiin jedhu kan kaleessa mootummaatiif eleffantiin ilmaan Oromoo waan godhaa ture ni beekna. Haqa Nadhii Gammadaa eessa jira? Eenyutu Nadhii Gammadaa dhabamsiise? Haqa Baqqalaa Dawaanoo eessa jira? Eenyutu Baqqalaa Dawaanoo dhabamsiise? Haqa hayyoonni Oromoo eessa jiran? Meeqatu jira? Meeqa dhabne? Yoo xiqqaatee xiqqaate haqa Dabbasaa Guyyoo eessa jira? Kan keeniyaadhaa fuudhanii bakki inni bu'e hin beekamne. Ilmaan Oromoo 300 oltu akka seeraa dhibutti akka horii siyaasaallee himutti nama 300 olitti kan utuuyyuu beekuu hin dandeenye kan yookaan haadhaaf abbaan qofti beektu dhabamanii turan sana kan godhe ammoo OPDOdhaa fi TPLF waliin godhan waliin fixan waliin dhabamsiisan waggaa 27 waliin nu nyaatan maqaa jijjiirachuun seenaan hin jijjiiramu yeroon geessan maqaa koo Abdurazaaq irraa yeroon geessa yoo jijjiire wanti angoo guyyaa maqaa kiyya Abdurazaaqii dalage achuma jiraatti forever yakkas dalagu kaydii dalagu hanga hawaasni Oromoo dhiifama naa hin godhan cobboon sun anumarra jirtu. OPDO'n akka kaleessa jijjiiramni dhufe jedhanii osoo dhaabbatanii uummata ofiitti deebi'anii Oromoon dhiifama godhaaf bakka dhiifama Oromoo irraan argatanitti bakka ajjeechaa ilmaan Oromoo jaalatanitti bakka Wallaggaan fixaa jiranitti bakka Oromoo Matakkal fixaa jiranitti bakka Oromoo Gujii fixaa jiranitti bakka Oromoo Harargee fixaa jiranitti bakka ilmaan Arsee fixaa jiranitti bakka ilmaan Tuulamaa fixaa jiranitti bakka ilmaan Raayyaa fixaa jiranitti bakka ilmaan Jimmaa fi Iluu fixaa jiranitti OPDOdhaa fi Oromoon yoomillee waliin nagaa hin argatu. Oromoon alagaa ofii qabee harma godhee abeessa kennee fi saa elmee obaasee guddisa. Oromoon aadaa isaa keessatti nama beela'ee miti nama dheebotee karaa namatti dhufe aannan obaasa. Akkasiini nan sobee mootiin biyya bulchaa jiru masaraa mootummaa cinatti inni 4 kiiloo ta'a kiiloomeetira takkatti lafa keenya jalatti hooggantoonni keenya beelaan dhumataa jiru. Beelaan dhumataa jiru. Maaf beelaan dhumatan gammachuu ayyaarraa bakka isaan hin malte hiitanii baasaa achi keessaa ilmaan Oromoo uffata keelloo uffatanii seeraan ala hiitanii gadi dhiisan. Maatii keenya kan gaafachuudhaaf dhufu akkaataan isinitti tajaajilaa jirtan sirrii miti dhaaban maatiin isaanii eenyu Oromoo fi Jawaar Mohaammed obboleetti qofa gaafata Oromoo hunda gaafataani. Kanaafuu ummata achi dhaqee gaafatu daddarbu eegalu kana dhaabaadha gaafiin gaafatan. Gaafiin kun ulfaataadha. Harreen akkuma Jawaar Mohaammed jedhe san yoo deemuu diddu kaan marga afoo qabanii yookaan ammoo uleedhaan duubaan qabataniitti jedhe Oromoo mammaksasanii oloonta siifame hin jiru. Kanaaf adara jabaadhaa garaa jabaannee hiriira keennan ni deebina. Warri akka akka lasaa ta'e asitti illee hin argamin boru yoo hin hirriyaaman deebi'u. Galatooma. Assalamu alaikum. Dachane gaammalleedha. Rakkinaatu nu deebisee gartee jaalalaan namni asitti hin baane har'a ummata keenya kan gartee achi du'atti jiru santummallee nu deebise hayyoota keenya achitti gartee rakkatu sanii rabbi rakkoo keessaa haa baasu. Rabbi rakkoo keessaa nu haa baasu. Rabbiin gartee gabrummaa tana ka gartee nurra kaaye Abiyyi Ahmad rabbi haa kaasu. Abiyyi Ahmad rabbi haa bukkisu. Abiyyi Ahmad rabbi nurraa haa bukkisu. Isaa fi jala deemtuu isallee rabbi haa bukkisu. Isaa fi jala deemtuu isallee rabbi wajjin haa bukkisu. Abiyyi Ahmad gartee rabbi isaa dachiin isaan gara haa galtu. Dachii gadiin isa haalit. Rabbi isa haa darbu. Aboo naftanyaadha nu nyaachise naftanyaa wajjin gartee nu gurgure naftanyaa jalatti nu qabe rabbi gartee isa haa darbu. Abiyyi rabbi haa darbu. Aangorraa rabbi isa haa buusu. Oromoo tol baasee Oromoo san nyaatee rabbi isa haa buusu. Qeyroo teenya taarra gartee isaan giddiidhan ijoollee fe'anii deemanii harratti dhumtesan rabbi haa araaramuuf rabbi rahmata haa godhuuf warra gartee isaanii jajjabina rabbiin gartee sabrii haa kennuuf warra gartee
ganda keessa milishaa nama cinku ummata oromoodhaa cinkurraa rabbi haa dhaabu yoo dhaabbatuu dida musiibaa rabbitti haa buusu aboo gartee hundi keenya warra nuu falamuu wajjin warra dhaabbatu rabbi nu haa godhu jaalannee oromoorraa dhalanne eenyutu nuumee waaqayyotu oromoorraa akka nuti dhalannu godhe asimmoo yeroo hundumaa dhufnee dhaabbanne waan waaqayyo nu dhageenyu nutti fakkaachuu danda'a garuu waaqayyo nu dhagayeera waaqayyo too nu eeguu baate waaqayyo too nu gargaaruu baate waaqayyo nu gargaaree jennaan har'a geenye kanaafi yeroo hundumaa dubartoonni har'aa qorra kanaan hundumti keessan kan dhuftanii fi waa'ee saba keessanii isinitti dhaga'ameera akkuma dubbii waaqayyo keessa akka jedhu dubartoonni akkas teeffaa turani waa'ee saba isaanii mana moototaa keessa yootoo jiranii waa'ee saba isaanii gaafatti dhaga'amu mootii biyya lafaa sana eeyyamsiifatanii waa'ee saba isaaniitiif fuula waaqayyoo duratti bu'anii waaqayyo deebii ta'eefiira akkasuma immoo fakkeenya kan nu taatu Aggaar bakka humtuun jirre keessatti gaafa ishiin boochu waaqayyo dhagaa keessaa bishaan ishiidhaa baasee dhala ishiif ishii oolcheera kanaaf nuti garaan keenya keessuma akka dubartootaatti baay'ee nu madaa'ee baay'ee nutti dhaga'ame imimmaan qabna akkuma Aggaar sana waaqayyo lafa humtuun jirre keessaa dhagaa keessaa waa baasuu isa danda'u waaqayyoon isa kadhanna kanaaf obboloota keenyas qabannee fuula waaqayyo akka waaqayyootti jiraatan malee namni otoo midhaan hin nyaatiin guyyaa torba buluu waan hin yaadamne inni aduu jedhe garuu waaqayyo lubbuu isaanii achi keessatti qabee guyyaa har'aa eeganiiru ammas lubbuu sana inni amma har'aatti qabee wanti sun akka isaan eeguuf waaqayyoon isaaniif isin kadhanna araara isaa akka nuuf godhu yaa waaqayyo uumaa keenya ati waaqayyo isa waan hundumaa dandeessu yaa waaqayyo gooftaa haala keenya yaa waaqayyo nuti sitti himuun hin barbaachisu yaa waaqayyo waan hundumaa nu dursitee ni beektu yaa waaqayyo waaqa jiraata isa yaa waaqayyo gooftaa saba kana baay'ifte saba kana keessa nu uumte yaa waaqayyo gooftaa araara kee nutti agarsiisi isa abbootiin keenya kaakilleen keenya balleessanillee kan sitti yakkanillee yoo jiraate yaa waaqayyo araara kee nuuf godhi yaa waaqayyo maaloo nutti araarami dhalootatu karaatti hafe yaa waaqayyo beekaatu yaa waaqayyo gooftaa rakkinaaf dararaa keessa jira maqaa keetiin si kadhanna yaa ummaa waan hundumaa isa nu uumte yaa waaqayyo adaraa nuu birmadhu siin jenna obboloota keenya rakkina garaa gara ila dararaarra ga'u beekta yaa waaqayyo ila du'ani otooyyuu du'anii jedhame garuu yaa waaqayyo ammarraa guyyaarraatti lubbuu isaanii eegdee jirta ammas yaa waaqayyo gooftaa lafa isaan jiranitti harki kee haa dhaqu yaa waaqayyo gooftaa daraa nuu birmadhu lubbuu isaanii irra ammaan tokko hin ta'in fayyaa isaanii irratti hamaan hin ta'in harki kee waa danda'a yaa waaqayyo harka keessa hundumaa danda'utti kenninaa nuu eegi yaa waaqayyo gooftaa saba keenya yaadadhu maaloo yaa waaqayyo gadda qofa hin ta'in galataaf gammachuudhaan immoo yaa waaqayyo gooftaa bara walitti deebinu nuu godhi yaa waaqayyo gooftaa wallaalaa nuu beessisi yaa waaqayyo gooftaa si kadhanna yaa waaqayyo garaa oromoo tokko godhi yaa waaqayyo garaa saba kanaa yaa waaqayyo gooftaa saba wal jaalatu kun yaa waaqayyo ila akka gargar hin baane tokkummaan akka dhaabbatu yaa waaqayyo nuu gargaari qeerroo keenya nuu gargaari qarree gargaari yaa waaqayyo garaa madaa immoo jajjabeessi yaa waaqayyo guyyaa kana immoo dhufne yaa waaqayyo gooftaa fuula namaa duratti illee beekamuu baata fuula kee duratti hin beekama yaa waaqayyo ati deebii nuuf ta'i yaa waaqayyo gooftaa saba fuula kee duratti jiru kana mana isaanii jireenyi isaanii ila dhukkubni daddarbaan kun illee nun argatiin yaa waaqayyo gooftaa obboloota keenya immoo waan gaariidhaan yaa waaqayyo gooftaa adaraa nu dhageessisi gurri keenya waan gaarii akka dhaga'u waan nu gargaartuuf si haa galatu maqaa keessa waan hundumaa danda'uun si kadhanne yaa waaqayyo nu dhaga'i amiin. Shama kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akkuma isin himaa turre uummanni Oromoo Minisootaa Oromoo Community yookaan iddoo hawaasa Oromoo Community irraa ka'uudhaan gara Capital Hill yookaan
mutti miilaan deemuudhaan qabbana hanga dhumaa qabbanaa'u keessa osoo qabbanan jedhin osoo wanta kan jedhin namni ijoolleen guddaan xiqqaan guuranii deeggarsa hooggantoota keenyaatiif godhanii amma bakka White House yookaan Capitol Hillitti argamanii warroota hiriira ba'an keessaa nama tokko ummaddii qaba isaanii wal deebii goonaa hordofa. Akkam ooltan? Fayyimaame. Nagaa akkam? Maaltu asin fidadha qabbana kana? Har'a wanni as nu fide rakkina biyya keenya keessa deemaa jiru, hayyoota keenya keessa rakkina irra ga'aa jiru, kakaleessaallee ta'ee dabaree ammallee nu dabarte waan kana balaalfachuuf jecha bakka kanatti argamne. Galatooma. Mee obbo Mustafaa kanaan dura hiriira 2020 godhamaa ture keessatti guyyaa takka isinii hiriira haftaniin agarre yeroo namni koronaa sodaatee waan garagaraa sodaatee manatti gale yookaan namni argitee isiniif dirra ta'uyyuu namni iddoo manatti galeet maal wanni akkasi keessaan isinii dhagahamee hiriira isin hambisin haadhalee qabbana kanaan isin fide? Dhugama rabbiititti beektaa namni eega uumamee dhalatee jiraatee jedhee dirqama ofii bayuu qaba. Dirqama kiyya yoo kan baane ta'u taate rabbiin illee irraa na gaafata. Ani oromummaa kiyyaafillee saba kiyyaafillee miidhama uummata kiyya irra ga'eefillee hayyoota tumameefillee kadu'eefillee gartanii godaananiit nurra dhiisanii amaanaa nurra dhiisan san haga dandeenye oofnee haga dandeenye badannee waan dandeenyu goonee bakka dadhabne bakka umuriif yookaan ajalli bira nu dabarsetti dhaloota aanutti dabarsinee bira tarra malee haqateenna irra ejjannee osoo arginu bira taruu hin dandeenyu waan jedhutu sammuu tiyyaa fi onnee tiyya keessallee jira. Kanatu yeroo hundaayyuu na naannessa. Galatooma. Mee akkuma quba qabdanii akkuma har'a hiriira irratti illee namni dhaadannoo garagaallee ageessisaa turetti hooggantoonni Oromoo ummanni kan akka Jawaar fa'a kan silaa bakka fedhe jiruu fi akka gaarii jiraachuu danda'u ummata kanaaf jiraadha jedhee deemee mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa san keessatti gaafii xiqqoo gaafatanii fi guyyaa torbaaf mana agabuu bulu jiran odoo bishaan midhaan hin jennu. Ummanni Oromoo hidhamtoota isaanii kan isaaniif lubbuu isaanii aarsaa deebiin qabni kana kafalaa jiraniif maal godhuu qaba? Karaa kamiin ummata kan hidhaa san keessaa baafachuu danda'a? Ummanni keenya ummata hayyoota teenya karaa hidhaa sanii kabaafachuu dandeenyuun qabsoo amma jiru sagalee isaaniif ta'u taanii rabbi isaanii kadhachuu. Isaan guyyaa torbaa har'a nyaata dhiisanii jiran. Guyyaa torbaa dhiisii sa'a torbaa yoo nyaata malee dhaabatanii madhumaan nama haga daaqu namni martinuu hin beeka. Rabbiin isaan bira haa jiraatu, rabbi isaan haa gargaaru, du'aa isaaniif kadhanna. Karaa biraatiin ummanni keenya rabbii keenya boo'uu qabaanna, nullee soomuu qabaanna. Nullee soomnee rabbii keenya kadhannee fi waan dandeenyillee bira dhaabachuu qabaanna, sagalee isaaniif ta'uu qabaanna, waan nurraa barbaachisu dirqama bayuu rabbii keenyallee isaanii kadhachuu, nullee soomnee namni soomana qabu haga isaa namni rabbitti dhiyaatu hin jiru jedhani. Waan gaarii dalannee soomannee ummata keenya hidhamaa keenya hayyoota keenya saniif haa kadhannu. Gaafa hayyoonni teenya sun nurraa dhabamte beela kanaan gaafa jarri miidhamani miidhaan teenya ta duriitu nutti caalti. Rabbi miidhaa nutti hin caalchinni rabbiin gartanii osoo nyaatin nyaata ofii rabbi isaanii haa godhu du'aayii isaanii kadhannaa hawaasa keenyaanillee haa soomnu haa dhaabannu halkan haa kadhannu bira haa dhaabannu jedha hayyoota keenya. Galatooma Abbo Mustafa. Maqaan kiyyaa Maliha Abdullaahiti. Bakka kana wanni dhufneef hidhamoota keenya Baqqalaa fa'aa Jawaar fa'aa warra hidhamee hayyoota Oromoo hunda akka gannu lakkisaniif har'a kunoo isaaniif gaachina taanee bakka kana dhaabbannee dhufnee as jirra Capital. Maqaan kiyya Rahima Amaan jedhanii. Rahima maaltu bakka kana si fide qabbana kana keessa? Qabbana kana keessa hayyoonni keenya mana hidhaa jiranii biyyatti nullee yoon biyya namaallee jiraanne mataan keenyallee wacuufti keenya hidhamee jira. So akka isaan gabbayanii fi isaan sappoortii godhuu fi har'a bakka kana dhufneedha. Duuleen jedhama. Dulee maaltu si fide? Wanti na fidee waa'ee saba keenya irra ta'aa jiru saba keenya irra wanti ta'aa jiru jenoosaaydiin wanta ta'e hin beekne minilikillee miila muree harka muree arma muree garuu amma inni nurra ta'aa jiru ija keenya nu jaamee Oromoon lafarraa amma badutti wanti nurra ta'aa jiru waan nama sukkanneessu waan nama gaddisiisu Oromoon yeroo kanatti hin dammadne taanaan haalli irra jiru kuni kana booda wanti qaba jedhee jiraadhas jedhee immoo namas ta'a jedhee akka saba tokkotti mirga argadheen jiraadha waan nama jechisiisu tokko hin jiru maaliif
amma hidhamtoonni siyaasaa manadhaa keessatti guyyaa torba taa'u jechuun wanti kana caalaa namatti dhaga'amu miira namaa tuqu hin jiru sanatu natti dhaga'ame baay'eedhuma waan nama gaddisiisu nurra ga'aa jira isaan iyyuu manadhaa keessatti taa'aniitu qoonqoodhaan wanti isaan qaban lubbuu keenya qofaadha lubbuu keenya illee dabarsinee saba keenyaaf kennina jedhaniitu ofitti murteessanii jiru nun immoo qorrii fi qabbanni guddaan yoo jiraate illee waa'ee kanaaf nuti sagalee saba keenyaaf taana jenneetu jajjabina immoo warra biyyaatiifis isa jedhuu fi baanee iddoo kana jira ani. Galatoomi mee uummanni keenya dararaa kan hunda keessaa bahuudhaaf wanni hooggantoota ofii kanallee hidhaayisuuf ofiillee dararaa keessaa bahuuf ilmoo isaa akka ilmoo sareetti ajjeefamaa jiru kana hundayyuu kana jalaa bahuudhaaf maal godhuu qaba Oromoon akka dubartii tokkootti? Akka dubartii tokkootti Oromoon qabsoo isaa jabeessuudhumatu irra jira. Abiyyi Ahmadi ija tokki warra qaba Oromoon jedhu hundumaa ajjeesee isa kaan qalee waggaa 1,000 duubatti deebisa isa jedhe sana Oromoon yeroo kana ka'ee hin qabsoofne taanaan dubartiin haaywal qarreen qeerroon akka jirutti hin qabsoofne ka'ee taanaan kana booda gabrummaatu naaf ta'a kana booda nafxanyaatu na bulcha jedhee ijoollee isaa akkuma Abiyyi Ahmad waggaa 1,000 saba kana duubatti deebisa jedhee yaade sana akkas ta'a jechuudha. Kanaaf sabni kamillee qabsaa'utu irra jira Oromoon qabsaa'utu irra jira. Goota fi nama gaddisiisa yeroo kana inda'um akka jirutti Oromoon ka'ee dhaabbatee mana hidhaa sana dhaabbatee goota fi hidhaarraa eegsisutu irra jiraayyuu ture. Kanaaf Oromoon hin dammaqne taanaan halkan tokkicha qaba. Kanaaf akka dhaabbatu akka qabsoo'u jedhee ergaa dabarfachuun barbaada. Galatoom ulfaadha wayyan daawwatee maal hadhoonni qabbana kanaan akkanatti as fide? Guyyaan irraa gamal dhugaa dubbachaaf hedduu qabbanaa baay'ee qabbana yeroo isin jennu warra biyya jirtan akka qabbanas akka biyya keenyaa ta'u ta'in qabbana yoo bishaan ol darbatan yoo bishaan iticha rakkanneetuma mana baane malee guyyaa irraa guyyaa mana ba'an illee miti hin qabbanaa Oromoodhaaf akka Oromoo tokkotti iyyachuudhaaf Oromoodhaaf akka waan biyya akka nama biyya kana keessa jiruutti Oromoodhaaf iyyuu Oromoodhaaf asitti argamnee waa dubbachuu waa waliin haasa'uu waliin mari'achuudhaaf qabbana kana keessa jirra jechuudha. Daawwatee mee ati nama qabsaa buleessaa artistiidha. Uummanni Oromoo kun hanga gaafa ati argitee qabsoo kanatti makamteerra haga dhaallee boo'utu jira. Dararaan waan irra daru malee waan irraa hiiqaa jiru hin jiru. Uummanni Oromoo kana keessaa bahuudhaaf akka artistii tokkootti dhaamsi ati uummata Oromootiif qabdu maali? Maal godhuu qaban? Isinillee akka artistootaatitti gochi isin godhuu qabdan maali? Waan kalee gootanii olitti. Qabsoo Oromoo kana gartee namni baay'een Oromoon amatarraa yeroo hunda inni iyyitii gadi baatee hin boossii namni nuun jedha beektaa. Qabsoon Oromoo amma jalqabe. Qabsoon Oromoodha. Oromoon haga qubatee abbaa biyyaa ta'utti waggaa 1,000 gara booldeetti yoo haa ta'u wanta karakkoon qabu wanti dheeratee hin jiru wanti nama jarjarsu hin jiru ilmaan keenya nagaadhaan jiraatan nuti dabarre haga lubbuu lafa kana jirutti garuu qabsoon Oromoodhaan hin dhaabbatu haga Oromiyaan bilisoomtee ilmi Oromoo tokkotti akka Oromootti nagaadhaan hanga jiraatutti qabsoon itti fufa. 150 kaleessa isaan lakkaan fagoo miti bar biyyootiin Oromoodhaan olitti yeroo dheeraa waggaa dheeraa qabsaan baay'eetu jiru. Garuu qabsoo isaanii xumuraniitu bilisoomanii nagaadhaan jiraachaa jiru. Waggaa 200 300 500 yoo ta'u rakkoon qabu ilmi Oromoo tokko akka ilma Oromootti biyyi isaa bilisoomee ilmaan isaa nagaadhaan bahanii galuu amma danda'anitti qabsoon Oromoodhaan hin dhaabbatu har'as boris itti fufaa jechuudha. Galatoomi daawwatee mee waa wayii si yaadachiisa. Gaafa Oromoon Minisootaa jirtu hundi kan isteetaa fi naannoo isii jirtu hundi gaafa ilma keenya aangoo qabatettee Abiyyi dhufee akkasitti Oromoon hundi gammachuudhaan dhiichisiisaa turte. Ati nama didee mana hafee keessaa nam tokko maal guyyaa san hundi Abiyyiin irraa beektee ati mana si hambisa? Ani gaafa sana gartee ani nama waa achi fageessee yookiin immoo bor waan kanatu ta'a jedhee nama yaadee yookiin namarra abshaaloome yaadee toon ta'in uumama kiyyatu nama gartee suuta waan tokko hubatudha. Suutaan qalbii tokko waan tokko hubadhee nama waa tokko murteessudha si galee obsaanin taa'e malee namarra waan shaaxira ta'e yookiin namarra waa beekee taniin gaafa sana martame naan taane akkasumatti qaama kiyyatu na jibbee mana tafee mana taa'ee jechuudha. Garuu Oromoon gaafa sana warri gaafa sana achi dhaqe amma deebi'anii qaqqabanii bakkuma kanan taa'ee isaan eegee jira. Osoo taa'anii isin eegee miti isiniyyuu.
Galatoomii daawwate. Galanni keessan bareeda. Maqaan kee eenyu maaltu as fide qabbana kana? Maqaan kiyya Gammadaa Hussein jedhama. Wanni as na fide akka communitytti wanni as baanee fi uummata keenyatu hidhamaara, ajjeefamaara, mataa keessa dhaamaara, kun mana hidhaatitti beelaan du'aa jira. Mirgi nu falmannee yeroo hedduuf waggaa hedduuf falmatame duuba deebi'ee naannoon jirullee jigee uummanni keenya diinagdeenillee waa maraanu hawaasummaanu akka diigamu irratti Dr. Abiy Ahmed sirna minilikii sadaffaa ta'ee ijaaramee waan jiruufi kana balaaleffachuudhaan uummata keenyallee dammaqsinee qabsoon itti deebitee bakka deebinee bakka fuunee akka galii geettu godhuudhaaf baane waldeemni hawaasa uummata Oromoo ka Awurooppaa jirtan, ka Kanaadaa jirtan, ka Awustiraaliyaa jirtan sochiin yeroo nu gallee rafnu hafee jira. Kunoo Minnesota irraa akka ittaanaa boordii community Minnesotaatitti dhaamsan isinii dabarsu ka'uu qabna. Qabbanni yeroo dhabiitiin qoqqoodamni hawaasa keessa jiru of duuba nu deebisuun qabaatu kaanee kaayoo kenna kan namni meeqaa itti wareegame kan namni meeqaa itti hidhamee hadhallee hidhaa jiru ka ammoo hadhalli namni keenya guyyaa irraa du'aa jiru kana ol qabnee bakkaan akka geennu warra biyyaallee akka sochoofnu ufillee akka sochoofnu qophii isiniin jedha. Ka biraa ammoo Dr. Abiy waan isaa guddaa haasa'uun barbaadu ka isaa onna gabaaba ergannoon nama ergarti. Warra akka Baqqalaa Garbaa, warra akka Jawaar Mohammad fa'a, warra akka Abdii Raggaasaa fa'a, warra akka Hamzaa Booranaa fa'a, warra qabsaa'ee isaa ergannoo kaleessa wayyaanee meeshaa baataa ture ka inni nu amane achi jalaa isa baase hadha ummata kana ergaree ummanni kun mana hidhaatitti beelaan du'uu jira jecha. Qeeroo keenya ka kaleessa isa qabsaa'ee isa bakka kanaan ga'e mataa keessa dhaya jedhamee akkuma yeroo minilikii namni keenya karaa irraa mataan dhaamee du'aa jecha. Kanaafuu kun waan cadhifnee laalluu miti yoomillee Dr. Abiyyiitiif ilaalcha isaatiif illee hin jilbiiffannu. Mee maqaa kee maaltu si fide? Ani Ibrahim Ganamooti. Deeggarsaaf as dhufe. Deeggarsa eenyuutiif? Hooggana kiyyatu hidhaa jira. Mee hoogganaa kee deeggarsi hoogganaa gootu haala maal irra jirani maal irratti deeggartaa maal irraa deeggaruu barbaada? Ani qabsoo dhugaa deeggara. Qabsaa dhugaattu hidhaa jira. Eenyuun ifa ajjechaa Hacaaluu ittiin aansee hooggantoonni keenya qabsoo kana ceesisanii mootummaa amma aangoo irra jiru aangootti baasan har'a mana hidhaa jiran. Mana hidhaa jiraachuu isaaniitiin madditti guyyaa 7-8ffaaf qooqa jiran. Soo gaafa isaan du'an booya taa'uu sun taane hadha osoo isaan lubbuun jiran gabbayee qorra kana keessatti anillee isin wajjin hidhaa jira jechuuf as jira jechuudha. Hedduu galatoom. Mee maqaa kee? Jamaal Ibrahim. Jamaal Ibrahim maal hadhoonni si fide qabbana kanaan osoo qabbanni akkanatti bu'u qabbanni akkanatti dhaamochaa jiru maaltu si fide bakka kana? Wanni na fide ilmaan Oromoo mirga saba keenyaatiif jecha lubbuu isaanii wareeganii nyaataaf dhugaatti dhiisanii diinni qawwee rasaasaniillee nu ajjeesuu dhabu ofii kennaa waan dandeenye uummata keenya hin goona jedhanii warra uummata keenyaaf dararamaa jiran isaan bira dhaabachuudhaaf akkasumas immoo uummanni keenyallee wal qabatee isaan bira dhaabatee akka ijoolleen ta'an namni uummata keenyaaf falmatu martinuu abdii horatu akka isaan ammoo mootummaa kanarratti dhiibbaa goone akka isaan mana hidhaatii bahaniif. Jamaal mee uummata keenyaaf qeerroof qarreef ummata kalee nama 5,000 itti gabbarree hadha ummata Oromoo irra koree aangoo maqaa Oromootiin qabatee ummata keenya deebi'ee dararaa jiru miidhaa jiru. Kanneen keessaa ammoo tokko garaan bitamee tokko argitee wallaalaanu mootummaa kana kiyya jedhee fudhateef dhaamsi ati dhaamtu maali? Ammallee ummata keenyaaf akkamitti mootummaa nyaataa kana ofirraa fuusuu danda'a? Akkamitti hooggantoota ofii sanillee hidhaa baasuu danda'a? Duratti haasawa namoota adda addaa yeroo dhagahu Oromoo ajjeesaa jira, Oromoo hiisaa jira, Oromoo fixaa jira waan jedhu kana dubbatamaa ture. Ani waan san ittiin amanu wanni nama ajjeesu wanni nama hidhu sirna. Sirni kun ammootu abbaa qaba. Abbaan isaa ammootu warra Itoophiyaa ijaarree jirra nuti abbaa isaati jedhu sani achi keessatti sirna nafxanyaati jechaadha. Biyya ammaa warra sirna nafxanyaa bakka bu'eeti malee Oromoo bakka bu'eeti miti kanama ajjeesaa jiru kanama fixaa jiru. Kanaafuu iyyuu tokko Oromoo ajjeesaa jiru, Oromoo hiisaa jiru. Oromoo hiisa jechaan yoo akka Oromootitti ijaaramee Oromoodhaan ijaaramee maqaa Oromoo qabu yoo Oromoo hidhaa jiraate sirreedha. Yoo ABO'n godhaa jiraate yoo KFO'n godhaa jiraate jaarmoonni Oromoo godhaa jiraatan akkas jechuu dandeenya. Kun sirna nafxanyaatti Oromoo ajjeesaa jira
kana ummanni Oromoo qajeelatti hubachuu qaba jecha Oromoo ajjeesaa jiru. Haa ta'uuti ammootu sirni nafxanyaan irratti ijaarame namoota wallaalaa namoota beekumsa hin qabne namoota hubannoo hin qabne namoota ammootu hiyyummaa sababa hiyyummaadha ummata ofii irratti duuluun qaanii ittiin tahin nu keessatti uumee jira. Hojiin sirna gabroonfataa kana hojimmaan guddaan inni hojjetu iyyuu hawaasuma tokko keessatti kittillayyoo isaa ergamtoota isaa uumee ummata isaa ficcisiisu waan ta'eef namoonni akkasii akka jiran nu qofa keessatti osoo hin ta'in saba gabroonfata keessatti akka jiru kana hubanne nama keenya sammuu isaa bilisoomsuu irratti hojjechuu qabna. Waan sirni nafxanyaa fide waan sirni gabroonfataa fide malee Oromoon ajjeesaa jiru kana kee hubachuun gaariidha. Lammaffaa immoo kanaa wajjin wanni deemu sirni gabroonfataa martinu humna qawwee hidhateetiin humna qawweetiin nama jala nama bulchaa wattaaddara qaba poolisa qaba raayyaa ittisaa ka jedhamu kanneen jechaadha. Oromoota hiyyummaadhaa fi wallaala keessatti tiksanii waggaa 150 guutuu sababa hiyyummaa isaa wattaaddara keessa seene poolisa keessa seene raayyaa ittisa biyyaa keessa seene ofii isaatii jaalatee otoo hin ta'in lubbuun jiraachuu bachi keessa seene waan ta'eef ummanni isaa mootuyyuu isaan akka lubbuudhaan jiraatu si hiyyoomsanii si wallaalchisanii duduuba si hambisanii ka ummata keessa ajjeesisan ka obboleeyyan keessa ajjeesisan irra adabadhu irra of qusadhu wallaalummaa keessatti hiyyummaa keessatti si tiksanii ummata keessa akka sin ficcisiifne poolisiin Oromiyaa ummata keessi wajji dhaabbadhu humni addaa ummata Oromoo wajjin dhaabbadhu warri raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran ummata keessa wajji dhaabbadha warri paarlaamaa keessa seentanii maqaa ummata Oromootiin mindaa argataa jiraattan kan ummata keenyarraa ashuuraan guuramee taaksiin guuramee isin mindaa ittiin nyaattan martu ummata keessan bira dhaabadha mootummaan kun ni dabra akkuma mootummaa wayyaanee juntaa amma isin jettaniin kana juntaan ammoo abiyyi guddaan ka 4 kiiloo jiru isa waan ta'eef isa bira dhaabbattanii ummata keessan hin dararina dirqamaan ummata hiriiran baasina warri qabalee keessa deemtanii ummata mana keessaa guurtaniitiin abiyyiin akka tumsu gootan akka kaleessa gaafa mallasdu ummata humnaan boociftan san ammallee humnaan hiriiran baasina dhaamsi kiyya guddaan ilmaan Oromoo tokkummaa keessan jabeessa warri hiriira baatan ka biyya alaatti baatan ka biyya keessatti baatan diina irratti xiyyeeffadha of keessatti walirratti xiyyeeffachuun haa xiqqaatu hojiin keenya guddaan bilisummatti achi ilaaluu qabna. Maqaan kiyya Faaxumaadha. Har'a hiriira baane. Maal hadha hiriiradhaa maal sababeeffataniiti hiriiradhaa onni baatanii wayaa boora uffatanii yookaan kelloo uffatanii? Hiriiraadhaa jagnoota keenya kanurraa hidhamtee mana hidhatti beelaan adabaa jirtu. Hidhaanuu adaba lammataa beelaanuuf adabutti jiran isaan gartee isin bira jirraaf baanee manallee teennu garaan nun taa'u dabalataan ilmaan keenya ka dirqamaan hiriira bahaa jaanii akkasitti gartee namni 52 bakka takkatti ruuhiin baatee kunnillee caccabee mana yaalaa jira. Oromoon guyyaarraa dhumaatuma jirtii rakkataatuma jirtii rakkuma tanatti taa'u nu dhoorgee baane hiriirri kennallee milkiin addaan galee akka gaariitti baanee sappoortii jagnoota keenyaatiif baane jara kennallee rabbiin quwwaa haa kennuufi jagnummaan isii quwwaa imaana haa taatuufi fayyaallee dhihanallee haa taatuufi injifannoon uummata Oromooti hin bahanii Oromoon hin hiikamti Oromoo hidhaa jira Oromummaa hidhaa jira Oromoo fi anu haa baasu izni rabbiiti rabbii kenna uummata Oromooti. Galatooma. Mee maqaa kee? Maqaan kiyyaanillee ni Hangaatu Ahmad naan jaani. Hangaatu maaltu bakka kana si fidee qabbana kanaan? Arraanta nagaa akkuma beekamu roorroo biyya keenya keessa deemaa jirtu mootummaan Itoophiyaadha mootummaan Abiy Ahmed uummata keenya hidhee kaan dararaa jira hogganoota keenya mana hidhaa guuree sanbiraan filata deemsisuuf deemaa ammallee hogganoonni keenyallee beelarra jiranii beela isaanii san isin cinaa jirraa jennee huccuu isaan fakkaatu kana uffannee yeloo isaan uffatan kana uffannee nuti isin cinaa jirra nutilleen qaama hidhamaa ta'uu baannullee sammuun teenya nu hidhamtuudha roorroon teessan roorroo teenya nu dhagayamee jirraa jennee sagalee teenya dhageessifachuuf baane. Galatoom. Faaxumaa Jaamaa. Faaxumaa maaltu asin fidee? Wanni asin fidee rakkuma uummata Oromoo tanaa obsuu dadhabnee obsinee nurra kuttee waa takka illee yoo kanumaanuu furmaata argame jennee akkasitti baanee tanumaaf baane isaanuma kana sappoortii godhuufi isaan kana deeggarsa isaaniitii fi uummata keenya kan hidhaa jiru kana warra beelaan guyyaa 7ffaa isaanii mana hidhaa keessatti akkanatti dararamaa jiran kana addunyaan akka nu agartu tanuma onni jechuudhaaf baanee balaaleffannaa ummata Oromoodha akkanatti torchar godhanii akkanatti diina nurratti wanni godhanii garmaamsan kana kanuma akkanatti wanni addunyaa dhageessisuudhaaf baaneen isiniin jaa. Galatooma.
Oromiyaa, Oromoo Itoophiyaa keessa jirtu, biyya ati biyya qaba osoo jettu, biyya kan kee keessa kabajaa hin argan. Ka osoo biyya qaba jettu, biyya qaba kee osoo jettu biyyatti akka namaatti hin lakkaawamne. Ka ilmaan kan kee kabajaa itti dhaban, kan haawwan kan kee kabajaa itti dhaban, kan abbootiin kee kabajaa itti dhaban, bakka hayyoonni kee kabajaa itti dhaban, bakka Oromoon itti salphatee Finfinnee isiin hin maltu Finfinnee keessaa bahii Booranatti gadi itti seenjaran, bakka ilmaan sirna nafxanyummaa leellisan ni hidhachiifnaa, ni leenjifnaa. Oromoo ammoo leencaa inni jimaadhaan murtuuyyuu irraa guurraa jedhan keessatti kabajaan kadhaadhaan, bilisummaan kadhaadhaan, bilisummaan akka laayyootti argamtu hin jirtu. Oromoon gabrummaa jalaa bahuudhaaf waggoota 150 dabre wareegama qaalii kafalaa tureera. Har'allee wareegamni sun yeroo Oromoon abdatetti wareegama san kafaluun hin dhaabbanne. Hundi isaanii gadi bahanii bakka takkatti walii galanii agoobara Oromummaa jalatti ijaaraman qofaadha. Kanaan ala paartileen siyaasaa kudhan ta'an kun diinaaf dalagaa, kun callisaa yeroo hooggansi kan kee hidhaa jiru kan silaalan, boru yoo atillee duutu, boru yoo atillee hidhamtu, wanti siif godhan tokkollee akka hin jiraanne irraa baradhu. Daawud Bulchinnaa Oromoo jirtu, Oromoo jirtu, wayiin isin gaafata Oromoo, wayiin isin gaafata Oromoo, hibboo kun isininde, hibba kaan garaga, hibboo, 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 hibba kaara beeraa taate eegutti jedhu taate, Jowaar Mohaammed maali? Oota keenya. Kun Jowaar Mohaammed maali je? Oofana keenya goota keenya jaa. Ayyee. Hibboo. Hibboo. Karatti biraan taate jedhu taate. Jowaar Mohaammed maali? Jowaar Mohaammed maali? Jowaar Mohaammed maali? Jowaar Mohaammed maali? Amma barbaa maali? Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abdi Kamna, Canada, Australia, il modalle Sakaruma, il modalle Zuharuma, il modalle Zuharuma, Isandune Sakaruma, il modalle Zuharuma, il modalle Zuharuma.
il modalle bisandu ile sagaruma il modalle juharuma bisandu ile sagaruma il modalle juharuma il modalle मैं जोड़े तलाम बोलता मैं हटा एरों जला कानवें जला जनरेशनी बिलसुमा फिलू डंडा जनरेशनी का जनरेशनी गबुम्मा जला थी गुड्डे generation gabummaan seenaadhaan dubbisee hammeen isii maal akka taate beeku generationiin kun yeroo daa'imman kun hiriira kanarratti argaman toltee osoo jawaarfaatii viidiyoo ijoollee kana argan taate hanga mangileen isaanii cimu hanga garaa isaanii gammadu God but truth every single time aku orang kaiti mana kamu kaiti lalu kamu apa ni jual kita nangga besar jalan jualan tu teh jual kata dari bed gamu apa ni sari hati sari jual kita lama nangga jalan deh nami ilmu kamu harga hijau ijoolleen daa'imman maal akka taate namni wallaan hin jiru. Jawaar Muhammad ilma isaa dhiisee saba kanaan maragaa keessatti beelaan du'a. Bakka kana darbaa ijoollee isaa gurguddattu malee umrii isaa guutuu ijoollee isaa sirnaan guddifate. Ijoollee isaa Oromoo guddisee jechuu danda'a. Ijoollee isaa qabsoo guddisee jechuu danda'a. Hacaaluu daa'imman babbareeddan dhiigee isaan fakkaatan irraa fudhate. Oromoon hanga yoomii ilmaan isaanii dhiisee hanga akka biraatiin Oromoon hanga yoomii osoo argu ilmaan isaa akka jalaa fixan kan jalaa fixan qofaa miti. Har'a ijoolleen calanqootti yaamanii konkolaataa guuranii konkolaataan garagaltee dhumatte silaa feesbuukii Abiy Ahmad irratti gadda akka biyyaatti gadda dabarsuu qabanii ture. Garuu isaa akka dabarsan hiriirri nagaan jalqabame nagaan dhumate. Kanumaa ol hammeenyi mootummaa sanaa wanti ittiin ibsamu jiru. Nuuf himanii nama miliyoona lamaa fi dhiisu kaayyoo keenya galmaan geenna hin dhaabnu jedhanii. Dhugaa dubbachuudhaaf nama guyyaa 8 nyaata hin nyaanne ijaan yoo agarre urjii fi haftu nama dhagahama. Rasaasaan wayya. Rasaasni takkaan fuudhee siin deemu. Jarri saba kanaaf jecha lubbuu ofii midheessan ofisa ajjeesuu ni danda'ama. Takkaan ajjeesuu ni danda'ama. Garuu kana hundaa bira darbaniiti isaan saba kanaaf guyyaa 8 humna dhabee
guyyaa saddeet lubbuutti hanga dhageessaa cimaatu akka dheeratti ofitti godhuu jechuun kanaaf dubbiin Oromoo waan maraggalanii sabbisanii rafanii miti. Dubbiin Oromoo nama raffistu itti haadha isinaan kuusitu akkuma yoo maraggan ilmaan keenya akka booltanii jedhe isaanis ilmaan isaanii arganii akka booltan jechuu hanguma kana hundaa kan duwwaa dhiira kana hundaa kan duwwaa gara laafis kana hundaa kan duwwaa waan ittaan amanuu kee Oleh kabajaan naa teessisaanii kanaaf ani wanti isiniin jedhu warri hojii keessan dhiistanii warri faraqaa keessan subii seettanii daftanii fixanii iddoo kana argamtanillee warri hojii keessan irra haftanillee warri daa'imman keessanillee nama qeeditaniillee dhuftan gama kiyyaan zaatitti osoo hin dabarsine Allah magan jedhaa ulfaadhaa galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa isinitti zaatitti dubbachuu barbaaddi. You know, say anything? No, you can say anything you want. If you are a man, you can finish your question. Why you are here? Okay. What do you make your face, Annie? Wow. Galgala kaleessa abbaan na bilbilee ture mankeetuu irraa ijoollee waliin dhufaa haalli qilleensaa akka beeknan haalli qilleensaa baay'ee bareedaadha yoo ijoolleen xixiqqoo taatee bakka ani isaan ta'uu hin beekne mankeetuu irraa maatii waliin dhufanii mee maatiin isaanii jiraadha galatooma baga nagaan dhuftanii hedduu firiigoon akkas thank you. Galatoma karaa dheeraas deemtanii waan dhuftaniif deeman galatoma hedduu karaa dheeraas deemtanii waan dhuftaniif wanti ijoolleen kun warra dubbatan garuu warra St. Paulii fi Minneapolis ta'anii harreerii irratti hin argamneef shame on you. Shame on you. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf. Ila awwal waalween barbaachisaadhaa miti qabsoo keessatti kan akkana daddabaa deemtu tokko gaafa wanni dubbiin bilisiginnaa kun ol ka'u akka malee isaan wajjin haayirti godhaa ture ka'ee achi dubbiin gara shakkii keessa teennaan as makamuu moo achi makamuu jedhee jidduutti akkana laaqamu kanaatu nu balleessa qabsoo keenya keessatti gara tokkotti makama an waan natti tolu keessa namoota ani itti hin dullellee keessa bilisiginnaa taatu ifaan ifa bahe bilisiginnaa ta'e wal beeknee wal kabajnee ilaalcha walii ilaalle karaa waliin wal dhoofna jiddu deemtuun akka malee waan hamtuudha amma warra feesbuukaaf sooshaal miidiyaa isaanii hunda cufatanii wanti tun garam akka dabdu laalanii gara dabdu dabuudhaaf warra qophaa'anii dhokatanii jiranii jira magaaluma gara keessa bakka biraatii miti dhokatanii taa'anii gaafa dubbiin gara Oromoo dabdee Oromoon akkana godhe kun isin wajjin qabsaa'aa turre jedhanii ol bahuudhaaf gaafa immoo dubbiin bilisiginnaa xiqqoo ol ka'e an as bira jira jechuudhaaf jechuu akkasitti ifaan ifatti walitti baafnee walitti himuu qabna xawal waalwee jidduu asiif as deemtu kana ofirraa baasaatii ofitti himaati gara makamtanii makamaa jedhaa ofirraa dhorkaa akka koominiitiitti waliin iddirii waliin hin bayinaa uqubii walitti hin baafatinaa dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan adda nama 50 wayii yoo dhumatu kan taa'ee jira waliin harka dha'u yoo jiraate boruu carraa argate sillee ajjeesuudhaaf kan sirraan golle jechuudha. Awwee qaama qabatee ilmaan Oromoo lafarraa fixaa jiruuf harka kadha'u jechuun carraa qawwee yoo argadde anillee ilmaan san hin dha'a jechuudha anillee qeerroo san hin ajjeesa jechuudha garaagarummaan qabu. Yaa as taa'ee Abiyyi harka dha'uu fi Abiyyi namatti ergee nama ajjeesisu jidduu aan garaagarummaa kaa'ee ilaalu garaagarummaa ilaalcha siyaasaatiif hin jedhu. Yaa akkasitti waliin baasaati. Reeffa firaa sagal gara gaggacha akkuma jedhamu waliin baasaa gosaan wal gaafadha qe'een wal gaafadha firummaan wal gaafadhaati gaafa irraa kutattan
إلا الله ورمونا جار الرجل كبده والرئيقة يجس ولنجرتا والرئيقة يجس ولنمفرم من كبوجة كأدت فباسو دندو كبد الجنون أجرائي كل لا يودمت سمني كل لا آدم بلسوما يودمت سمني بلسوما آدم وانت مرتلو كيراي كلا دائما الرسال من كتور ركبتني نفهم كن غار فلدرات قدتني دائما يو كبتن والنار رماتي كن نتمد سيكون أفدم إسنس كيك يسنر وانت جل كبدن وانت كيك يسنر كل لا آدم إلمان كيسني تفتا آدم أكس يوم قولي تاتي والباقي أرجله كاسين نفكاته أسين هيرنا نولين بو كاسين مو ورا أبوت عنقو قلب السجنا والجنسر بقولوا دين قلقلا منيسوتا بيا راكنا تولته كانجرو هيدوجر منيسوتا أنا راكنا تولته جده ريبورت يا راكا كن هيدوجر جوسا نول كيسا كل سندين مالين كابسو مالي جنة أسيان جولوف نهجور dodera dantani duftani guyya era rodin turtani waan chakeena kabajjani nu dhageessani duftani akka nama muraasa taanii nama lama taanii yaada kan kaafne gareedhaan geenne garee keenya akka gruppiitti mari'anne maal gooname gara fuulduraattis waan barumsa irraa argachuu qabdan guddaa tokkotu jira waan badaa roowee arginaan ebalutu sirreessa jettanii teettanii ilaalinaa ebalutu afoo jira haga ebalu sirreessutti waan kan harkaaniin tuqu jettanii dhaabbattanii hin laalina anis atis isinis hundi kennayyuu kan oromummaa irratti wal caalmaan wanti nu kennan hin jiru badiin nurra geettus wanti argannus walumaan waan ta'eef waan badu tokko yoo argitan ebalu hanga sirreessuuf jettanii teettanii hin laalina teennee oduu wallaallu bakka baay'eetti wanti baay'een kabade jechuudha. Teennee oduu wallaallu bargaafiin gaafa 2018 jijjiiramni kun dhufe jennee gaafataa turre irratti gaafiin dabalame malee deebii tokko illee jiru. Har'a hooggantoonni siyaasaa nu hiikaman ka jedhu gaafii guyyaa 2018 turre. Har'a koloneel gammachuu ayyaana bakka duraan ture haalee kan jedhu 2018 irra qabaachaa turre gaafii kana nuti. Har'a waa'ee hafe amma lekshirii ta'e baay'ee gaafiin baratii beelleef gaafataa turre kunniin afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'u maastar pilaanii finfinnee haa dhaabbatu maaliin akkana haa ta'u ka jedhaa turre sun hundi lekshirii nutti ta'e lekshiriidha sunni nama afaan qabaadhee ol kaasee waa'ee afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'u maastar pilaanii finfinnee haa dhaabbatu maastar pilaanii akkuma warri TPLF hojjetamaa ture sana duraanuu akka OPDO'n keessa jirtuu fi akka OPDO'n bucame akka ta'e waan isin mul'isu akka implement yoo godhan ka argitan duraanumaa karoorri kama mataa isaanii ta'uu argitan jechuudha. Har'a gabbaasanii lafa jawaarfaatti dhaqanii kooyyee faccee irratti koondoominiyeemii kana kennitanii lafa qotee bulaa kennarraa buqqiftan hin kennitan jedhanii irra morman sana takkanaan facarachaftee kaan ka gurguratanii ka dabarsanii kennan warra dabarsanii kennanii qotee bulaa naannoo sanaa fayyadamaa gooneerra akkana gooneerra jedhanii sobanii warra paartii isaanii miseensa godhatan muraasa televezyiina gubbaatti dhiheessanii kaakoyyee faccee dhiisaati warra Tigiraan rafooqii irraa ari'an takka takkaan kaalkuleet gootee warri asii oromummaan si nyaate oromummaan si dhufe jettu kun takka takkaan fooqii takka takkaan finfinneetti Tigiree irraa ari'an tokka takkaan fudhataa jiran jechuudha. Ka jalaati ka biraatii miti jechuudha. Kanaaf gaafii irra gaafii dabalamaa deemaa jiru kana warri har'a meeshaa kana wajjin dhaabanne jettanii warri har'a biltsiginnaan malee hin ceenu jettan kun biltsiginnaan gaafii oromoo kan nu haa deebiftuuf biltsiginnaa wajjin dhaabanneen kun fedhiin keenya kan biltsiginnaa fi kan mootummaa waan adda addaa jennee kaafnu kun garaa kennaa fi kiisa keenya irratti hundaa'a jechuudha. Ani isaat boru yoo ofarii wayinaa dhihaateeti gara jaraa galee waan kana hunda dagadhee akkasitti deema jechuudha. Kana oromummaan kana sabboonummaan dhaaba oromoo fi oromiyaa cabsuu irratti falaasamni siyaasaa isaa ijaarame wajjin dhaabbachuun kana oromummaan an laalee mee warrummaa kana ani ekstiriimii ta'ee yaada isaanii irraa addaan bahee
mee bijara kanarraa mee waan annaan galle wayii jiraatinna jedhe xiqqoo uf tasgabbeessee jiddu galeessa ta'ee ilaaluudhaaf loojikali leegalii ilaaluudhaaf karaa adda addaatiin diiskileetuuf godhee jiddu galeessa of godhee ilaale sammuu namni mataan isaa sammuun isaa fayyaa qabu tokko namni garaan hin yaadne namni kiisni kiyya yoo buute namni yoo naa dabarte Oromoo dabarteettu jedhee hin yaadne tokko waan deemaa jiru kana justify godhuu hin danda'u. Waan tokko isin hin jedhee fita. Arramaan nun jedhan seetanii gaafa Oromiyaa keessaa waa waamamu warrummaan bilisiginnaa kun waan irra deddeebi'anii nun jedhan tokko isin yaadachiisa. Qeerroo ficcisiisuuf isinitti tolee isin bishaan qorraa fi qabbanaa dhiqataa qeerroo ficcisiisuuf jedhu. Jecha kana irra deddeebi'ee yaade okay isaan warra bilisiginnaa deeggaru warra mootummaa waliin jiru kafitu kun eenyu nuti isa kafichisiifnu yoo taate kafitu sun nuti ka ajjeesifnu yoo taate ka ajjeesu sun maalirree justification akkamiitiin ati nama nuti at least karaa nagaatiin akkana bahaa falmaa akkana bahaa mormaa jennee yoo ka bahanii ajjeefaman taate waamicha keenya kanaan justify godhanii qeerroo ajjeesu san seera akkamii loojikii attamiitiin waa'ee ajjeesisuu fi waa'ee ajjeefamuu sana miseensi paartii sana naa ibsuu danda'a. An warruma alaa kana jirtaniif warra miidiyaa irra daawwataa jirtaniif mee loojikii tokko wayii fidaati. Dhugaadhuma rabbi dubbachuudhaaf pilaatfoormii wayii isinii tolchinee isin waamna mee wanta nuun mudhanneefi isin jara kana ittiin gargaartan wanti nurraa dhokatee jiru wanti nuti doofaa taanee isin qaroo taatanii isin beektanii jara kana wajjin dhaabattanii jara ijoollee kenna diqqaarraa haga guddaa fixaa jiru dubartoota kenna gudeedaa jiru kana wajjin isin dhaabsise mee justification hima wayii kan kiisa keessan guutuuf garaa keessan guutuu irra darbe wayii nuu dhiyeessaati nu amansiisaati waliin hiriiree itti galla. Laalee dhabe isaanuma keessaa namni tokko wayii loojikii wanta naan galle wayii qabaatee jara kana wajjin Itoophiyaan Oromiyaa balleessuu irratti waan yaadaa hin beektani. Ji'a Abiyyi akka tasaa filannoon kun dhugaan godhame filannoon kun akka tasaa darbinaan pilaanni Abiyyi inni guddaan Oromiyaa balleessu. Oromiyaa yoo hin balleessine biyya sana bulchuu hin danda'u. Akkuma Jawaarfa yoo hiine filannoo kana mo'achuu hin danda'u jedheeti jara kana waliin qabee hidhe kana Oromiyaa yoo hin balleessine annugusa ta'uu hin danda'u biyya kanarratti. Maaliif beektu? Uummata Oromoo biratti maqaan Abiyyi yoo ka'e filannoodhaaf uummata Oromoo bira yoo dhiyeessite tokko haga 10 iyyuu dukeette tokko haga 10 sana keessa seenuu hin danda'u. Akka san hin dandeenye